adda bilisummaa Oromoo shororkeessummaan farrajamee gara biyyaatti deebisne ka jedhanii fi adda bilisummaa Oromoo isaantu gara biyyaatti deebise osoo hin taane qabsoo inni godhee uummata hirmaachisee uummata sochoosee qabsoo inni godhee sirna EPRDF keessatti olaantummaa TPLF cabsuu danda'ee isiniinuu gara aangootti fiduu danda'eera jechuudha. Inni biraani achi keessatti maaltu jira amma gangalata namoota kanaan dura OPDO keessa turan PP keessatti aangoo argatanii hojjetan waliin rakkachaa jirra jechuudha. Maaliif sababni gaafa qabsoon Oromoo jabaatee achi as ba'u gara kanatti cillaanfachuudhaan qabsoo uummanni Oromoo itti dadhabee itti wareega hedduu kafalee gara jijjiiramaatti fide sana butuudhaan aangoo qabatanii maal isa baratan sana aadaa paartii yookiin immoo bulchitoota isaanii waliin turan sana galiin ga'uuf hojjetaa jiru. Isa sana jalaa fudhatanii amma kanatti fudhataa jiru jechuudha. Nuti lammiilee keenyaaf eegumsa ni goona. Lammiileen keenya ni dubbanna, mirga isaaniif ni dhaabbanna, mirgi sabootaa akka inni sarbamu hin barbaannu, mirga keenyaaf falma, mirga kaanii hin cunqursinu, cunqursaa fi olaantummaadha ka jibbinu. Isa sanaaf amma sirna amma jiru kana keessa namatu bakka wal jijjiraa as ga'e malee jijjiramni buqqaasaan hin dhufne ka jedhudha. Maal fiddu uummata keessaniif gaafa jedhanii nu gaafatanii nuti nagaa finna. Nagaatu waa hunda dursa waan ta'eef. Uummanni sodaarraa bilisa osoo hin ta'in rakkina keessa osoo jiru osoo shororkaa'u filannoo gaggeessuun hagam akka inni bu'aa qabeessa ta'u nu yaaddessaa jira jechuudha. Kanaaf bakka sochiin hin jirretti uummanni sodaarraa bilisa ta'e osoo hin siqiqiin osoo rakkina addaa natti dhufa jedhee hin yaaddayin akka inni bilisa ta'e birmadummaa isaa labsatu hojjenna jechuudha. Kanaaf immoo sagantaan adda bilisummaa himaammanni adda bilisummaa Oromoo ifatti lafa taa'ee jira jechuudha. Karaa sagantaa fi himaammataa OPDO'nu kanaan dura ABO irraatii waraabaa turanii PP'nis ABO irraa waa waraabe qaba. Kanaaf sagantaadhaaf hin komatamnu. Kanaaf sagantaan nuti qabnu uummata keenya tokko hireessaa akka murteeffatu haga sanatti immoo bilisa ta'e Oromiyaa dimokiraasiin keessa jirtu nagaan keessatti mirkanaawe dhugoomsuuf hojjenna. Isa sana immoo mootummaa taanaan jijjiirama hedduu ummatichi nyaatee buluu irra darbee ka amma qamadiin faashinii ta'ee qamadii itti oomishaa jirru kana ummanni galii addaa godhatee qotee ka inni itti badhaadhu sana ni tolchina jechuu barbaadeeni. Kara biraa lakkoofsa faranjiitti fayyadamtu ka jedhu izemaanis warri badhaadhinaa yookiin bilchiginnaas kaasee jira. Nuti sirna duraanii osoo kolonii jalatti hin kufiin uummanni Oromoo gadaan bulaa ture. Gadaan buluu keessatti sirna urjii lakkaa'u jiraan. Urjii lakkaa'eeti lakkoofsa tolfataa akka lakkoofsa Oromoon lakkaa'atutti deemna malee akka lakkoofsa alli lakkaa'atutti miti ka deemnu. Kana kitaaba Asmaroom Laggasaa Profeesar Asmaroom Laggasaa dubbistanii bira ga'uu dandeessu. Oromoota hayyoonni Oromoos baay'ee jira, isaaniinis gaafachuun ni danda'ama jechuudha.